qawween qaban farqa nagaa buusaa uummata kanaaf nagaa buusaa hamma dandeetti hamma faranjiitti illee deemuudhaaf inni kaayyoo qaba garuu waan Oromoon hin jaallanne immoo hin godhu aafu nagaa ta'a galatoomaa ani har'allee borillee iftaanillee uumoodhuma bira dhaabbateen du'a kanaaf bakka jiruttis yinumani isinii dabarsa saqqooqa koo isinii dabarsa fayyaanaa ta'a jiraadhaa nagaa ta'a na shakkina jirtu qeerroo jirtu teerroo bittu akkaraatoon ta'eeshi namoonni baay'ee fibiirraa gaawaa tokko tokko argaa jirra anaan illee yoo shakkitan bilfeetiin shakkitu dhugaa Oromoo seenaa Oromoo dabsuurra lubbuun koo toobadee otoo lubbuun keenya qabamee barbaadu waa'ee faayidaas miti waraanni bilisummaa Oromoo warri bosona jiranis miti warra mootummaas miti anumaaf ilfee namootuma akkas yeroo wal arginu quuqama qabnu hamma yoomiitti callisna uummanni du'aa jira yoo xinnaatillee komaandi poostii kaasii intarneetii gadhiisenne kaanii Dr. Abiy Ahmed gaafannaan eenyu ol sin gashaa dura yoo leegaal taane miidiyaatti beekamne maleenne quuqa'umarraa kaaneetu ergi kun immoo dogongoradha sirrii mitettan jecha keessan irraan darbikuuni waraanni hiiksisuu miti suphee isaanii lakka hiikkatan hin barbaannu. Garuu yoo xinnaate uummanni ni nagamaaf gidiraa argaa kanumallee aqnee itti himnaa yoo achi namni nu gashe waan ta'eef miidiyaa ummatti yaada keenya kana ibsanneetu kaane namoonni warri nu hubattu warri yaada kabraatiin nu hubattan immoo yoomiyyuu mirguu qabna amma du'aatti waluma faana uummata faana malee gara eenyuyyuu miti. baay'ee nama dhiba ajaa'iba rabbiitti qaba ijoollee ani wayyaanee nu nan dandeenye bar qawwee afaan na keesse na tuttee na caccabsitee har'an miilla sadii nu gundeemu kaayyoo qof jedhee Hinta ajareeti narree qalee inta wannaan dhaqee garte dhaqi fidannan dhaqee dhabee daratichi. Mee hayaallu karaanuma ta'u karuma waanuma ta'een mormiinuma agoonuu dabalee karaa namoonni tokko tokko yaadan miti walaa hubannu qabsoon keenya ittuma fufaa yeroo dheeraa fudhata ilmaanis maduma dhalatu rakkoon tokko hin jiru nus bira keenya wayi bira geenyu hamma lubbuun kona keessa jirtutti garuu inuman qabsaa isinuma biran jira isinuma keessan jira isinitti hin fakkaatin irraafamina anis irraafamu achuman jira anis funyaanis egaa hamilee qabnuuf walii gallee dhumatti akkasuma goone gaarii dhaltee wal mari'annee danne hin ta'u ergi jettaniiti lafatti gadi naqnee dhiifneerra galatoomaa jabaadhaas qabsoon adda bilisummaa Oromoo yoomillee kufuudhaaf funyee dhiisaa ta'e kuffisuu hin danda'u. Kaayyoon kun kaayyoo cimaa sansalatan cimna maal jedhu warra maaraa Ingiliz birate sibiila guddaa sibiila cimaadha qabsoon adda bilisummaa Oromoo eenyuyyuu cabsuu hin danda'u garuu yeroo nutti fudhata isa kanaaf immoo hin qabsoofna addooyyaan immoo gaharraa fayyaa ta'a walitti nu qabdanii jiraadhaa dhugaadhumaa ijoolleen kun baay'ee tattaafataniitu addooyyee deebisanii maqattii kana iyyuu qabachuun isaanii waan guddaadha Finfinnee keessatti galatooma warri abbaan manaa dhuftanii haati manaa hafanis warri haati manaa dhufanii abbaan manaa hafanis addooyyee ajajjabeessinu biraa dhaabbannu miseensa taanee wajjin falmannu addooyyee deebifne addooyyee dhugaa saakumee fa'aa jira ani immoo saakumeen dhaabbadhamu kanaaf jajjabaadhaa ajabaannu fayyaa ta'aa galatoomaa addooyyee